gandi maamo walde abbaba bikila ya koromi duri. Suuraa nama ispoortiin beekamaa ta'e tokko waraqaa gaazexaa irratti arguun jaalalli atileetiksiif qabu keessa isaa booji'ee. Gootota atileetiksii addunyaa Abbabaa Biqilaa, Maammoo Waldee Miruut Yiftaar, Daraartuu Tulluu Faaleenjisee gootota atileetiksii Itoophiyaa addunyaa raajeffachiisaniif bu'uura ta'e garuu akka hojii isaatti hin leellifamne Shaambal Baashaa Waamii Birraatu. Waamii Birraatu hiyyeecha saree garaan hin hammaatu. Afrikaan hundaafuu hangafa abbaatina. Ejerti daraare shimala naamuri mafabbaaruu dida. Akkaarraa kana addunyaan yeroo teknooloojiin mandara tokko hin turreefi atileetiksiin gurra guddaa hin qabnetti Waamii Birraatu ijoollee magaala Qallaam burraaqee fiigee hin kuufne ayyaana atileetiksii qabu ture. Funyaan Finfinnee jalatti iddoo amma eegduu Finfinnee jedhamuun Shaggar Manaa Bichuu Aanaa Kaakotti abbaa isaa obbo Birraatuu Barraaqee fi haadha isaa Aadde Warqee Ayyaana Irraam bara 1909 dhalate. Qilleensa qulqulluu gara Inxooxxoo irraa maddu Suufaa aannan sulultaa Unachaa caccabsaa fi dammaan guddate. Waan humni isaa hayyame maatii fi hawaasa naannootii hojjechuun naamusa gaariin guddate. Uummata birattis akkaan jaalatama ture. Biyyan itti dhaladhe sulultaa akaakuu mana bichuu aannan nyaadhu damma caccabsaa cuukkaa ani itti nyaatanii akaayuu dhadhaa fi dammaan isaan na guddisan. 10ኛ ልጅ ነኝ። 6 ወንድና 5 ሴቶች አለን። Obboloota dhiiraa 6 fi shamarranii 5 walii galaanii 11 taanee dhalanne keessaa ani ilma isa lammaffaadha. Obboleessa keenya tokkicha loltuu ture bara 1970moota keessa lubbuun isaa darbee turerraa kan hafe hundi keenya lubbuun jirra. Abbaan koo baay'ee goota nu qofaaf osoo hin taane Itoophiyaanota maraaf, Afrikaanotaa fi addunyaa fi abbaa guddaadha. Hojiitti nama jabaadha. Amantaattis akkasuma nama cimaa abdii osoo hin kutanne yeroo hundaa hojiidhaan dabarsuudha. ጠንካራ የእምነት ሰው ነው እና ተስፋ የማይቆርጥ ሁል ጊዜ በስራ ላይ የሆነ ማርፈው ስሞት ነው። Shaambal Baashaa Waamii Birraatu hiriyoota isaa waliin ta'uun yeroo atileetiksiin Itoophiyaa addunyaa irratti beeksisuun biyyoonni Itoophiyaa beekan muraasa ture. Onnee miila qajeelaa fi eebbifamaa uumaan isaa gumaacheen Itoophiyaa qofa osoo hin taane Afrikaa addunyaan wal barsiise. Seenaa atileetiksii Itoophiyaa keessatti nama jalqabaa ture. Atileetota biyya kana keessa seenaa hojjetanii fi addunyaa irratti seenaa qaban keessa nama tokkodha. Lammata nama ammallee umurii waggaa 100 ol ta'anii sochii ispoortiin dhaabnedha. Fakkeenya eenyuuf ta'uu danda'anidha. Kanaaf Shaambal Waamii Birraatuun dur mana barumsaa taaneeti xiqqoo taanee maqaa isaa dhageenya amma immoo akka carraa taanee dhufnee qaamaanis argine maatii ispoortiis taanee seenaa isaanillee dhaga'uu duwwaatu hin ta'in qaamaanillee wal barree jechuudha. Wal beekna garuu hoggaa isaan dorgoman garuu nun geenyu. Amma anillee eega wal beekne akka leenjisaas ta'anii wajjinis deemanii alalleedha. Maskoolleen wajjin naqanii jiranii akkan gaafadhettanillee kan jalqabaate atileetiksii nama jalqabaate jechuun danda'a Baashaan. Atileet Waamii Birraatu ijoollummaa isaatti illeentii gogorrii fi kuruphee ari'ee qabu guluffii fardaatinis dorgomaa hin qabu ture. Atileetii ta'ee alaabaa biyyaa mirmirsuun
maqaa biyya isaa waamsisuu yaadees abjootees hin beeku tureem. Guyyaa tokko garuu akkoon isaa magaalaa Finfinneerraa buna bitteem waraqaa gaazexaan marameen gara mana maatii isaa deemteem. Yeroo bunni suni danfuum waraqaan gaazexaa bunaan maramee dhufe sun gara cinaatti gatameem. Dargaggeessi yeroo sanaa maanguddoon har'aam Shaambal Baashaa Waamii Birraatu suuraa nama ispoortiin beekamaa ta'e tokko gaazexaa sanarratti argeem. Akka isaa ta'uun qabaa osoo hin taaneem isa caalee argamuun qabaafis onnateem. Fedhii fi jaalala inni atileetiksiif qabu daraan dabaleem. Garuu ammoo akkamiin milkaa'uu danda'an haalli daangessee akka gaara guddaa fuuldura dhaabbateem. Tapha Oromoo gannaa nan taphadha tiksee ayyaana hin hafu izin ana takkattalee deemaa ani alaafiyeene ta'eetan kafana aynata itti uwwisee uffadhaa jedhee tattallabsiisa. Qulqulluu sammuun isaaniis yaadni isaanii nama yaadu nama qulqulluudha. Kana isaan irraan hundumaaf nama duuchaadhaaf fira hin jedhanii alagaan jedhanii hunduma qixxuma jaalatu. Akkuma biyyaatti jechaadha isaan jaalatan. Boru guyyaa biraatiin waan fidee dhufu hin beekamu akkuma jedhamu yeroo umriin isaa ganna 30 keessa ture obboleessa isaa gaafachuuf magaalaa Finfinnee deemeem. Itti yaadee osoo hin taaneem akka carraa humna waraana keessatti qacaramuuf gaafii isaaf dhiyaate fudhateem mooraa waraanatti dabalamuun leenjii loltummaa fudhatee bara 1945 waraana biyyattiitti dabalameem. Baruma sanattis miseensonni humna waraanaa Itoophiyaa dorgommii fiigichaa irratti akka hirmaatan affeeramaniim. Waaminis dorgommii fiigichaa humna waraanaa gidduutti geggeeffamee injifannoon eegalee abjuusaa mo'ataa fiigichaa ta'uuf qabu dhugoomseem. Toosanii kan atileetiksii hordofanii warra militeeriiti malee kan biraallee hin jiru. Mana barnootaa gurguddaan jiraamuti warri alaa kan barsiisan akkasitti isaan dorgommii godhanii kanuma militeerii kana malee akkanatti illee addunyaa irratti illee yeroo baay'ee wal dorgommiin hin jiru yeroo san akkan dhagayetti. Maali wal dorgommiin biyya keessatti wattaaddaraa fi wattaaddara jidduutti godhama. Kanaafuu isa irratti isaan mo'aa duranii achit timirtii carriseen wattaadara dinijjinii idaarii bultii 15 asmaraa nagal asmaraa deemne asmaraa galle wattaadara durii fi addisi ankatarame wajjinaa kaatanii hin kaachifne jedhanii kiiloo kuyyan nu kaachisan. Waa wattaaddara hundaa mo'adhee tokkoffaan ba'ee Shaambal Baashaa Waamii Birraatu sochii fi shaakallii fiigichaa kutannoo fi ofitti amanamummaan qabu olaanaa tureem. Fedhii mootiin Hayila Sillaaseem dorgomtoota gara olompikii erguuf qaban guddachaa dhufeem. Magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti dorgommiin geggeeffameem. Dorgommii maaraatoonii fi fageenya dheeraam yeroo garagaraatti injifachuun warreen adda duree ta'an keessaayim Waamii Birraatuum. Bara 1945 haga bara 1953 miila qullaa fiiguun meetira 5,000 fi maaraatooniin meedaaliyaa badhaasota adda addaa fi waancaa dabalatee mootii Hayila Sillaasee harkaa fudhateem. Itoophiyaa keessattis atileetiksiidhaan nama mootii harkaa badhaasa jalqabaa fudhateedha. Gizeesen warqiin madaalaan jiru gazan shillimaataan jiru ani jaanarraa
ዋንጫ ሰድ ማዳላ የአንጀለ ሰድ መጀመሪያ ኢትዮጵያ በሪ ከፍተኛ ሐመድ ማራቶን ይላል አና seenaan keenya seenaa atileetiksiidha. Amma atileetiksummaa Itoophiyaan shaampiyoonaan erga calqabamee waggaa meeqa waggaa 54 maal jenna garuu mormiis jira. Bara kana hundeeffamee bara kana calqabamee Abbabee Biqilaan bara kana calqabame wanti akkasiin jira. Seenuma keenya qabatamaan walii haasa'an walii dabarsuu dhiifnee qabatamaan wantummaan barraa'ee qabatamuun dhugaa fakkaatu baay'een hin jiru. Jarri gurguddaan kan jiran gaa'e tokko Maammoo Waldeeti. Maammoo Waldee cimaadha. Dagaa calqabee raawwateet 1500 irraa calqabee raawwateet amma maaraatoonitti tankaate Maammoo Waldee. Cimaan guddaan isa tokko atileetota keessaa. Warri immoo maaraatoonii kaatanii Maraawii Gabruu fa'aan jedhan jiranii Shaalaqaa Damissee Waldee an jedhamu kurbabanyaan luudon ta'in xortoraayitii waan tureef isaan cimaa turan akkam beekut baashaa ifallaqee fa'aan jedhan isaan gaa warra dheeraa kaatu gabaabaan kaatan immoo Nugusee Roobaa fa'a kan 100 fi 200 kaatan Nugusee Roobaa Bayyanaa Ayyaanoo beekamaan kan turan isaanillee gaggabaadhaanillee hin hirmaannaa ture usan akka ammaa kan odoon ta'in kanaafuu cimaan turanii isaanii wajjin jara kana hidhatan yaadadhaan. Sulultaa aga Bishooftuum, Rufa Boombii aga Asmaraam, Boolee aga Baalee, Baargamas ce'ee mallattoo injifannoo Itoophiyaanotaa tureem. Dorgommii Baargamatti geggeeffameen hiriyaa garee isaa Abbabaa Biqilaa waliin Jaapaan Osaakaatti filataman irratti aga kiiloomeetirri 44 dursaa tureem. Abbabaan kophee kaawwateeraam. Waamin ammoo miila duwwaa fiiga tureem. Garuu haalli qilleensaa fi daandiin ho'an sun qochoo miila Waamii Birraatuu dhangalaasee tureem. Abbabaan isa caalaa sadarkaa gaariirra waan tureef akka darbee deemuuf harkaan agarsiisee dorgommicha wal duraa duuban tokkoffaa fi lammaffaan xumuranii maqaa biyya isaanii waamsisanii. Dorgommii sanarratti miirri wal hubannaa fi hojiin garee isaan gidduu jiru olaanaa tureem. Warri durii haamilee qaban. Haamilee jechaan dadhabni jedhanii kana hin jedhan. Warra ammaa immoo akkuma beektutti kunoo hojjetanis qabxii yoo argatan illee qarshii wajjin dhufa. Qarshii sanoo argame immoo karaa adda addaatti bittinnaa namni beektati. Kanaafuu warri durii immoo qarshii qabaatanis dhabanis yaaduma ofiitiin waan hojjetanis kan mudur hojjetan waan yaadataniif cimaa ta'an jechaadha. Yeroo sanatti qarshiif hin fiigamu akkan seenaa dhaga'utti seenaaf fiigama biyyaaf fiigama maqaa biyyaaf alaabaa biyyaaf fiigama. So kuni akka isaan madaalutti tajaajilamaa jiru faarfamaa jiru jedhee abdiin qabu. Maaliif irratti hojjetamuu qaba ture? Dookimentariin hojjetamuu fi qaba. Fiigicha duwwaatiin itoo hin ta'in atileetii addunyaa kanaaf waan baay'ee hojjete umurii dheeraa immoo jiraataa jiru. Maammoo Waldee fa'aan jiranii, gooticha Abbabee Biqilaa fa'aan jiranii, Miruu Tsifxir fa'aan jiranii. Warri kan inni immoo carraa kana carroomee amma kanaa jiraachuu jireenya maaliirra jiraata jedhameellee amma lubbuutiin jirutti gargaaramuu, tumsamuu, faarfamuu, seenaa jiru qoratanii seenaa kaleessanni dabarsee har'a amma yoonaa jiraate qoratanii seenaa fillee ol kaa'uun dirqama. Dorgommii Olompikii Room magaalaa Xaaliyaanitti bara 1960 geggeeffamuuf calallii jalqabaa geggeeffameen Shambal Baashaa Waamii Birraatu tokkoffaam, Shambal Abbabaa Biqilaa fi atileet Abbabaa Waaqjiraam lammaffaa fi sadaffaa ba'uun garee dorgommii xooraa iloochii gidduutti adeemsifamee xumuranii leenjisaa isaanii lammii Siwiidin Oonii Niskaaneen durfamaam Olompikii Room irratti akka dorgoman filatamanii. Dubbiin akka yaadame ta'uu dibee dorgommichaaf guyyoonni muraasni yoo hafuum atileetota hunda caalaa sa'aatii fooyya'aa kan qabu Shambal Baashaa Waamii Birraatuu dhukkubsachuun namni mana yaalaa geessee yaalchisu waan hin turreef dorgommicharraa hafeem. Shambal Abbabaa Biqilaa fi Abbabaa Waaqjiraa dorgommicha irratti akka hirmaatan taasifameem.
yeroo sanas tilmaama injifannoo caalaam miila qullaa fiiguu Abbabaa Biqilaatti qoosamaa turus Shambal Abbabaa Biqilaam injifannoo cululuqaa galmeesseem loltuu Itoophiyaa tokkichaam Xaaliyaanii qofa osoo hin taaneem addunyaa hunda injifate jedhamee leellifameem. Shaampiyoonaan biyya koo kan na caalu biyya kootti hafe jedheem gootummaa fi cimina hiriyaa isaam turtii miidiyaalee waliin taasisee dhugaa baheefii tureem. Egaa sa'aatiin illee akkamitti akka qabamullee hin beeknu hoosanii garuu namni shaakkaa walii shaakkalan isa caala hidhaniiti dhageenya hoosani. Akka dhageenyutti Bishooftuurraa ka'ee ka'anii miila qullaadhaan amma Finfinneedhaa nama mooyyuu dhaqaa deebi'an. Kan seenaa isaanii hin dhageenya. Lammata mooyyuu maal jedheedhaan seenaa isaanii keessatti namichi inni konkolaachisaan tokko odoo isaan miila qullaa fiigan argeeti konkolaachisaan tokko dhaabee fi gaashiyaami karaa kan hunda eessaa kaatee jennaani Bishooftuudhaan ka'ee eessa deemte jennaan Finfinneen deema. Kan hunda mooyyuu lukaan deemurra koottaa liiftiin isinii kennaa yaabbadhaa jennaani lakki gurbaa ati daddaftee hin qaqqabu ana miila kiyya kan dafee qaqqabu. Kanaafuu konkolaataa fi yaabbadhu nama jedhe isaan. Kuma shanii dumaratanii tokkoffaa bahe kuma fedhan tokkoffaa bahe maraatoonii tokkoffaa bahe Xaaliyaanis damarsan maqaa kiyya jaanarratti Nuriyechan, Demida, Yaki, Kaninja Gav, Zura, Anaristikat, Tafakiya, Ullan, Kuresegal, Nattimae, Nambisa. Goota atileetiksii Itoophiyaa waltajjii dorgommii idil addunyaa irratti beeksisan keessaa hangafaa fi amma maanguddoo jaarraa tokko ol jiraatedha. Seera uumaa ta'ee dullumarraa kan ka'e ijjii fi gurri isaanii akka duriitti waa hubachuuf rakkisus sochii qaamaa dandeettii waa yaadachuu fi dubbachuun isaanii garuu akkuma yeroo dargaggummaa isaati. Iccitiin umurii dheeraa jiraachuu isaanis sochii qaamaa ciminaan hojjetanidha. የሱ ሞቶ ከስፖርት የሚለየኝ ሞት ነው። Dhaadannoon isaa yeroo hundaa ispoortiirraa addaan kan nu baasu du'a qofaa jedham. Abbaan kiyyaa waggaa 73 fi atileetiksii keessa tureera. Addunyaarraa atileetiksii keessaa namni waggaa dheeraaf akkanaan ture jira yoo jedhame ani jalqabarratti abbaa kiyyaa Shambal Waamii Birraatuun waamam. Atileetiksiidhaan bara 1945 jalqabee hanga bara 1953tti miila duwwaa fiigaa ture. እስከ 53 በባዶ እግር ነበር ይሮጥ የነበረው። ሀኛት ደማ ያጨብሳለ ለፌኒሳ ጀባለ ሀንጀ ደሙ ክነን ሆጃ ጉባረ እንጅራ ነምኒ ስፖርት ሆጀቱ ነምኒ ሶሶሶ ሰሙን ኢሳትስ ፕሊስ ገመረ እንገመደት ዋን ከነቴፍ atileetiksiin keessattuu ispoortiin seenaan inni qabu faayidaan inni qabu hammana jedhamee himamuu hin danda'u. Waamii Birraatuudhaan tokko ulaagaa kana onna guutaniif karoorri isaanii waggaa 100 ol jiraate. Leenjistoonni keenyas atileetonni keenyas yooma fiigichallee dhaaban qaama isaanii sososoosuu shaakala dhaabuun urmiin yoo nama daangesses ammoo urmiin si daangessaa deemu saniin yoo duraan sa'aatii tokko akka kan hojjetutti akkasuma gadi buusaa hir'isaa yeroo hundaa qaama keenya sososoosuu ispoortii hojjechuun fayyaadhaafis waan hundaafuu waan gaarii waan ta'eef yeroo hundaa sosoosuu akka jedhu dhaamsa kooti.
har'a maanguddoo ganna 109 garuu ammoo qixa dargaggeessa ganna 20 sochii qaamaa taasisu. Hojjennaan wanti hunduu akka danda'amu umuriin lakkoofsa ta'uu kan agarsiisedha. Har'as yeroo hunda uffata ispoortii alaabaa Itoophiyaa ofirraa qabuu fi darbee meedaaliyaa isaa gara kiiloogiraama 2 ulfaatu hunda morma isaa irratti uffata. Waggoota 73 darban ispoortiirraa adda kan hin baane ammas warreen umurii isaa madaalan jiraannan waliin dorgomee maqaa biyya isaa waamsisuu barbaada. አሁን በዚህ እድሜ እንኳን ሀገሬን አስጠርቼ አልጠገብኩም። ammallee umurii kanaanii biyya koo waamsisee ittiin qoomne namoota umurii koo madaalan waliin ati na cinaa taatee olompikii irratti hanga kiiloomeetira 10 irratti ammallee hirmaachuun barbaadaa naan jedha. Dandeettii waa yaadachuun isaa nama ajaa'iba. Sana qofa osoo hin taane sochii qaamaa inni taasisu adda. Qaamni isaa akka barbaadetti ajajamaa fi kun kan ta'e ammoo yeroo hundaa sochii qaamaa waan taasisuuf. ፑሽአፕ የሚሰራው ሲታፕ የሚሰራው ሰውነቱ በጣም ኢላስቲክ ነው። እንዲህ እንዲሆን ያደረገው ሁል ጊዜ ኤክሰርሳይዝ ስለሚሰራ ነው። አሞ ኡርሚን ኢሳኒ ሀገነገውረት ጃላ አትሌቲክስ ራቀቡ ጃላ ስፖርት ከናፍ ቀቡ ቶኮ ለማተሞ ጃላ ለብያ ቀቡ ጃላ ለሞ መዳሊያ ሰንኬስ ሰነቱ ጅራ ኡፈን ሞዩ biyya kana kan Itoophiyaa jedhamu sun uffanni sun mataa isaa seenaa guddaa qaba. Alaabaa biyya keenyaati, mallattoo biyya keenyaati, eenyummaa biyya keenyaati. Isa kana immoo isaan yeroo ammaattis yeroo isa arginu hunda kafan isaan uffatan kafana kana jechuudha. Kafan alaabaa biyya keenya ofirraa qabu isa kana uffatanii deemanii. Yeroo dorgommiin atileetiksii addunyaa akka har'aa kana hin guddannee fi gurra guddaa hin horanne sana muuxannoo gabbifateen dorgomtoota kaan leenjisaa ture. Dorgommiiwwan biyya keessaa haga biyya alaatti seenaa gurguddaa galmeessiseera. Atileetonni Itoophiyaa waltajjii idil addunyaa irratti maqaan isaanii leellifamu Maammoo Waldee Faaxumaa Roobaa, Daraartuu Tulluu fi atileetonni kaan hedduunis faana isaa fi Abbabaa Biqilaa hordofuun gara atileetiksiitti dhufanii seenaa yoomiyyuu hin dagatamne dirree dorgommii atileetiksii addunyaa irratti hojjetanii maatii isaa keessaa kan akka isaatti fiiganii milkaa'an jiraachuu baatanis ijoollee isaa keessaa muraasni fiigicha shaakalaa turaniiru. ከኛ ሁለት ታላላቅ ወንድሞቼ ሞክረዋል። maatii keenya keessaa ana dabalatee namni 3 fiigicha yaalee ture. Anis dargaggoota naannoo Faransaay waliin fiigicha yaalee sadarkaa tokkoffaa baheen ture. Yeroo sana abbaa koo fi haati manaa Shambal Abbabaa Biqilaa keessummaa kabajaa ta'anii hirmaatanii turanii. Fiigichaan osoon itti fufee iddoo guddaa kan ga'u nan amanaa. Garuu barnootaattiin xiyyeeffadhe. ገፍቼ አልሄድኩም እንጂ ጂኑ ኦልሬዲ በውስጤ ስላለ በዛ ብገፋበት ውጤታማ ልሆን እንደምችል አምናለሁ። ግን በዛ አልቀጠልኩም። በትምህርቴ ነው እንትን ያደረኩት። Gootni atileetiksii kun jireenya isaa keessatti dorgommii meetira 1,500, 5,000, 10,000 fi haga maaraatoonii irratti walumaa galatti biyya keessaa haga dorgommii idil addunyaatti warqee 51, naasaa fi meetii dabalatee meedaaliyaa naannoo 100 olii argateera. Yuunivarsiitii Rift Vaalii irraa Dooktorri kabajaa kennameeraa fi dhaabbata atileetiksii addunyaa irraa meedaaliyaa tokko mootummaa Jaappaan irraas badhaafameera. Biyya keessatti kan wal dorgommiin wattaaddaraa jiraate isarratti hundi isaaniitu hirmaatan oosan kan biyya keessaa maaliif kilabii isaaniitiidhaan hirmaatan gaa'ee yookaan immoo achumatti wal dorgommii wattaaddara keessa yuunitii keessa jiraamuti isarratti waan hirmaataniif biyya keessatti gaggabaabaa kaatanii alatti immoo maaraatoonii kaatan maaraatoon illee biyya keessatti numa kaatan kanaafuu ani itti beekan addunyaa irratti garuu maaraatooniidhaan beekaman biyyas kaman beeksisanii haala saniin. በተለያየ ጊዜ yeroo garaagaraatti beekamtii argachaa turaniiru. Yuunivarsiitii Rift Vaalii irraa Dooktara kabajaa Televiziyoonii Itoophiyaa irraa bara 2001 badhaafamaa umurii guutuu jedhee badhaasa kenneefii jira.
atileet Komaander Daraartuu Tulluu Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa yeroo turanii beekamtii kennaniifii jiru. Yeroo garaagaraatti beekamtiin akkanaa kennameefii ture. ሪኮግኒሽኖች ይኖራሉ። ሻምበል አበባ ቢቂላን atileetii cimaa akka ta'u tilmaameem toora ilochi keessaa akka filamu isatu taasiseem. Akka har'aa kana wanti hundi mijataa waan hin turreef atileetis leenjisaas ta'ee tajaajileeraam. Kanaanis shaambal Abbabaa Biqilaa dabalateem atileetota yeroo sana turan leenjiseeraam. Namni mo'ate leenjisaa ta'a wotaadara keessatti uzan. Kanaaf ta'an malee akka leenjisaatitti muuxannoodhaan malee koorsii wayii fudhatanii beekumsaan akka hin taane hin beekna. Hundillee namni dura ta'ee hammo'ee suni akka leenjisaatti laalama wotaadara keessatti eegamoo warri biraa isaa wajjin ispoortanyaan biraa akka wajjin hojjetamu godha. ከመጀመሪያ ከነ ለማ ገዳ jalqabarraa atileetota durii kanneen akka Lammaa Gadaam, Maraawii Gabruu irraa jalqabee Shaambal Abbabaa Biqilaa, Maammoo Waldee, Darajjee Nadhii, Nagaash Beenyaa, Mirus Yiftarii fi Hambassee Tolasaa dabalatee atileetota yeroo sanaa turan hedduu leenjisaa ture. ማራቶኒያ ወንደ ከፋበው እኔ ተከ ሁለተኛ ተይ አሰልጣኝንስ አንካትስ አና አሰልጣኝን እንጅር ሲደረሽ እንጅር Imalli atileetiksii shaambal Baashaa Waamii Birraatuun eegalamte atileetota hedduu Itoophiyaaf karrabane walakkaa jaarraa tokko oliif atileetonni Itoophiyaa dorgommiiwwan addunyaa irratti rikaardii cabsuun alaabaa biyya isaanii mirmirsaa maqaa biyyaas ol kaasanii beeksisaa jiru. Shaambal Abbabaa Biqilaa faawa wajjinis ta'e isaanii boodas namni kun nama seenaa guddaa hojjete nama biyya kanaa fi luka qullaas ta'e kopheedhaanis waan danda'amu biyya kanaaf gumaachedha. Kanarratti immoo amma inni hojjete kana seenaan hojjete kana lammata utuunni jireenya maalii keessa akka inni jiru kaleessa maal hojjete biyya kanaan maal buuse har'a jireenya umurii kanaan akkamitti gargaaramaa jira eenyu gargaaraa jira jireenya akkamii jiraata jedhamee gaafatamuu qabu. Icciitimmaan keessan kan akka Abbabaa Biqilaa miilaan fiigee fixu kana immoo qananiisaadhaan halkan guyyaa lama keessatti warqii 2 fidu kan akka Hayilee Gabrasillaasee rikoordii gara 20 ol kan cabsu kan akka Xurunesh kan akkamitti maal nyaattu maal hojjettu qilleensi keessa maalidhaa akkamitti sadarkaa kana ga'uu danda'u kana kan nu gaafatan kana jechuun muuxannoodha. Kanaafuu biyyi alaa baay'ee nutti hawwu. Dandeettii keenyatti hawwu, nyaata keenyatti hawwu, icciitii dandeettii keenya beekuu baay'ee barbaadu. Biyya keenya keessatti wanti akkasii hin jiru. Wal tuffanna. Amma seenamma Abbabaa Biqilaa amma jenereeshiniin amma jiru kun nama meeqatu beeka seenaa Abbabaa Biqilaa. Nama meeqatu beeka seenaa Maammoo Waldee. Nama meeqatu beeka seenaa Daraartuu Tulluu Faaxumaa Roobaa. Hin beeku namni keenya. Gootni biyyaaf ni dhalataam seenaa dhalootni irraa baratus hojjetee ni darbaam seenaa rirmi hin nyaatu waan ta'eef oolee bulee ofii isaaf dubbataam aadaan jiru garuu namni biyya isaaf waan guddaa hojjeteem yeroo lubbuun jiru leellifamuu caalaam erga lubbuun darbee booda guyyaa tokkoof hidhii xuuxuun yaadatamaam. Akka hojii isaaniitti hin arganne isaan jedhee yaada. Maaliif tokkoffaa leenjisaa turanii wajjin kaachaa turanii
waa baay'ee hojjetanii darbaniiru. Akka isaan hojjetanitti hin arganne jedhee tana yaada. Akka mataa kootti. Maqaan isaanii hin leellifame. Namni waan guddaa hojjetu san namuu isa yaadatu. Hoggaa buqqate kan yaadatan. Ispoortii irratti wanna hunda irrattu namni kunoo bakkee hundaa hojjetee kan yaadatamu hoggaa du'e. Haalli kun garuu haala gaarii muti. Odoo jiruu namni kun yaadatamee dargaggootatti illee muuxannoo qabu odoo dabarsee waan guddaadha jedheetan yaada. Gaafa seenaa isaanii dhageenyu seenaan isaanii kan hedduu nama boonsuu fi kan armaan duratti illee kaka'umsa guddaa namatti horatudha. Ammaan tanarree umurii irra jiranitti waa baay'ee nuuf dabarsaa jiru. Hojii isaan amma hojjechaa jiran kunis baay'ee kan namatti toluu fi kan dhaloota dhufaa jiranitti kaka'umsa guddaa horudha. Kaleessi har'aaf harri ammoo boruuf bu'uura akkuma ta'an atileetonni har'aas ashaaraa atileetota kaleessaa itti fufsiisuuf hojjechuu gaafataam. Yeroo addunyaan mandara tokko taatee jirtu kanatti dirreen dorgommiis hedduu waan ta'eef dhaloonnis hojii irratti bobba'ee hin cimee guddina biyya isaa tumsuu maqaa biyya isaa waamsisuun hojii manee dhaloota har'aatiim. Nutis akkuma isaan dursa gareedhaan hojjetanii biyya keenya waa guddaa buusan nutis amma qindoominaan hojjechaa jirra. Biyyi keenya immoo akkuma qindoominaan nu hojjechiisaa jiru waa guddaa nurraa eegaa. Nutillee kana abdii godhannee hojii guddaa hin hojjenne jedhee yaadaa jira. Akkuma isaan mo'anii kaachuudhaan biyya kana waamsisan ijoolleen keenyallee anamma jiratan dhalataa ammaas taanan biyya kana waamsisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuutu irra jira hin jedha. Waaqa wajjin rabbi wajjin hojjetuutu isaan irra jira kan jedhu yaadan qaba. Ashaara isaaniitti fufsiisuuf nuti carraa kana fayyadamne atileetiin badaa jira kan jedhu kan ammoo nuti deebisnee bakkatti deebisuuf ga'ee guddaadhaan hojjechaa jirra jenna fedha waaqayyo faana. Dhaloonni kun waa baay'ee isaanirraa barachuu qaba. Tokkoffaa umurii dheeraa of qusatanii waan baay'ee irraa of qusatanii waan baay'ee of gargaaranii gargaarsa amma kophee ammayyaa amma jiru kun rifreeshmentiin ammayyaa amma jiru kun nyaanni madaalawaan amma jiru kun waan hundumaa gargaarsa amma jiru kun leenjiin ammayyaa amma jiru kun yeroo sana hin jiru. Kaayyoon eessaa kaasee isa nama geessisa isa jedhu kana isaanirraa seenaa guddaa, kaayyoo guddaa, barumsa guddaa, kakka'umsa guddaa, obsa guddaa fi iddee ga'uu qaban eessaa kaanii eessa ga'uu akka qaban isaanuu kana utuu waa tokko lafa qullaa fiiganii seenaa kan hojjetan nuti kana qabnee maal hojjechuu qabna ka jedhu waa baay'ee irraa barachuu qabu.